Gaafan guddatu paaleetii ta'uun barbaada. Faatu guddatu dooktarii naanta. Dooktarii ta'uuf sirriitti cimuu barreessuun qaba. የኢትዮጵያ ተስፋ እነሱ ናቸው። Waggoottan jijjiiramaas mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuun abdii egeree biyyaa kan ta'an daa'imman irratti hojii hojjechaa jiruun jijjiiramni hedduun mul'achaa jiru. Keessattuu sagantaa misooma daa'imummaan duraan hojiileen hedduun hojjetamaa jiran keessaa tokko daa'imman osoo barnoota idilee isaanii hin eegalin barnoota idileen duraa akka argatan taasisuuti. Kanaanis daa'imman hedduun boruu biyyaa itti fufsiisan fayyadamoo ta'aa jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmedis walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti manneen barnoota idileen duraa 34,000 ol ijaaruun daa'imman barnoota idileen duraa akka argataniif hojjetamaa jiraachuu dubbachuun isaanii ni yaadatama. ከ34,000 በላይ መዋዕለ ሕፃናት ወይም ኪንደርጋርተን Manneen barnootaa idileen duraa 34,000 ol ijaarsisnee jirra. Laarraa Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 4 ol naannoo isaaniirra osoo hin fagaatiin maatiin isaanii baasii malleef osoo hin saaxilamin manneen barnootaa idileen duraa keessatti waan hunda argachaa jiru. Abdiin Itoophiyaa boruu isaaniidha. የኢትዮጵያ ተስፋ እነሱ ናቸው። Magaalaan Finfinnees hojiilee dhaloota egeree biyyaa irratti hojjechaa jirtuun bu'aa qabatamaa fiduu bira darbee muuxannoo ishee biyyoota Afrikaa hedduuf qoodaatti kan isheen jirtu. Hojiilee kanneen keessaas waggootaan muraasaa asitti manneen barnootaa mootummaa keessatti mana barumsaa idileen duraa bu'uuraalee haala baruuf barsiisuu mijataa taasisan hunda guutuun eegaluun isa tokkodha. Egaan bakki nuti ammatti argamnu immoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Wandiraal keessatti yoo ta'u mooraa nuti amma keessatti argamnu immoo mooraa barnootni idileen duraa itti kennamu keessattidha jechuudha. Egaan mooraa barnootni idilee duraa itti kennamu keessatti haala baruuf barsiisuuf mijataa akka ta'utti bu'uuraalee barbaachisan hunda guutuun hiikoo akkamii qabaata? Daa'imman akkanatti haalli mijataa keessa taa'anii barachuun dhaloota dhufuuf boruuf haalli mijataan jiraate yoo immoo barumsa isaanii irratti qaxalee akka ta'aniif baay'ee isaan gargaara. Akkuma ilaalaa jirtan immoo mooraa keessas ta'ee daree keessatti wantoonni isaan ittiin baratan meeshaan deeggarsa barnootaa jira. Mana mootummaa iyyuu fakkaatu baay'ee bareedaadha. Nuunis imaammata haaraa hordofuudhaan daa'imman taphaan sammuun isaanii akka qoroomutti meeshaalee garaagaraa deeggaruudhaan ijoollee barsiisaa irra jechuudha daree. እናቶች በቃ እናቶች እኛ አርፈናል። Nuti haadholiin boqanneerra maatiin barataa guutuun boqoteera. Mootummaan bahaa keenya isa cimaa nuuf salphisee jira. Mana barnootaa idileen duraatti daa'imman barsiifachuuf birrii gahaa qabaachuu qabda. Namni hin dandeenye immoo homaa gochuu waan hin dandeenyeef rakkoo hamaa ture. Amma garuu mootummaan akkanitti mana barnootaa haala hundaan mijaa'aa ta'e daa'immaniif qopheessuun isaa hedduu fayyadamoo taanee jirra. Nyaatallee manatti kan hin arganne asii argatu kun nuuf boqonnaa guddaadha. ትምህርት ቤታቸውን ጓግተው ወደው ነው የሚመጡት። Mana barumsa isaanii hawwanii jaalatanii dhufu. Sababni isaa asitti barumsa hunda bifa taphaan waan barataniif wanti isaan dhiphisu hin jiru. Waan taphatan itti fakkaata beekumsa kan ta'u immoo achuma keessaa argatu. Kanaaf daa'imman as jiran gammadoodha. Waajjira qindeessaa manaajimentii sagantaawwan tarsiimawaatti qindeessaan giddugala kunuunsa daa'immanii Dr. Abbabaa Nageessoo imaammanni barnoota haaraan barnoota idileen duraaf ba'ee daa'immaniif kennamaa jiru. Daa'imman beekumsaan qofaa osoo hin taane naamusaan akka ga'ooman isaan taasisa. Kun immoo dhaloota beekumsaaf naamusaan ga'oomee biyyatti fufsiisuu horachuu keessatti gahee olaanaa qabaata jedhan. Imaammanni amma jiru imaammata daa'imni ofii isaaniitiin taphatanii tuqanii gangalchanii gadi naqanii ammaaranii lakkaa'anii bittimsanii sassaabanii wanta adda addaatiin baratan koornariidhaan yookiin gama gamaan qopheessaniif. Kuni daa'imni barumsa qalamaan alatti aadaa fiduudhaa uummataa safuu uummataa baranii akka guddatan gargaara.